Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome jirtan kabajamtoota YouTube channel Jinno Show. Hedduudha waa hedduu waan achirratti amata keessaa fa'aa nama sadii fi kana nu ilaaluu ture. Sanis gammachuutti qabna. Fuulduraaf hoo eessa jiraachuu filatta? Dhaabbattee Ejjennoo Show hundeessuu dandeesse. Maqaan Ejjennoo Show kun maali isaa? Isitiin jaalallee qabaa laata? Keessattuu aartii islaamaa irratti haa hojjennu. Hiriyoota keessaa namni hedduutti dhiyaatu nama sadii nama hedduu jaalatu namoonni jedhanii. Amurii kanaa tana dhaabii gaabirraa miti. Wulaash. Ambiyaan dhufee dabree hundinuu wal faraqaa dabreensaa isa geenyaan ergamee. Duraaf maal ta'uu yaada qabdaa? Maal godhuu yaada qabdaa fuulduraaf inshaallah. Maal ta'uu yaada qabdaa? Ilma carraa hojii jirusanis laalee guyyaa haramaatti hojjete tokko haramaatti guyyanii fi eebbifame. Wallahi asoon diraamaa laalu jiru asoon filma laalu jiru an takkaa imimmaan na dhufeen beeku. Namaaf hin dalagaa maarre minaamination jee yaaloo. Dubartii akkam fuudhuu jaalatta? Ammuma gaa dhaloota abbootiin keenya dabarsitee ilmaan keenyaatu waan kanaan utuu beektee nu kennite dhaloota dhufuurratti osoo hin taane nutummaan kun jajjaba. YouTube channel Ejjennoo Show subscribe godhaa galatoomna.